Wantoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Humnootii waraanaa waliigalaa kan ittisa biyyaa Riippaabilikii Federaalawaa fi Demokiraatawaa Itoophiyaaf ajajaa waliigalaa akka ta'an Jeneraal Adam Mohaammed torban darbe ajaja kennamee hatattamaan hojiirra oolchuuf akka tolutti waaltaan ajajaa 2 dabalataan hundeeffamuu ibsanii turan. Gurmeessi waaltaa ajajaa 2 kanaas baruma kana keessa hojiirra oolaa jedhaniiru. Gama kaaniin mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay sanbata darbee ibsa baaseen mootummaan federaalaa amma jiru raayyaa ittisaa akka haaraatti gurmeessuuf aangoo hin qabu jechuudhaan mormee jira. Tigraay waliin walqabatees jijjiiramni gurmeessuu fi bobbaasuu waliin hidhata qaban akkasumas raayyaa waraanaas ta'ee meeshaa waraanaa sossoosuun gonkumaa fudhatamaa fi raawwii hin qabaatu jedhee jira. Raayyaa ittisa biyyaa federaalaa keessatti humnootii duula addaaf ajajaa akka ta'an Meejor Jeneraal Shumaa Abdataa sabaa himaa biyyattii keessaaf akka ibsanitti raayyaan ittisaa keessumaa haala siyaasa biyyattii balaa uumamaa yeroo ammaa jiru walqabatee nagaa biyyaa kabachiisuuf lubbuu namaa fi qabeenyaa eeguuf kallattii biyyattii hundaan socho'ee hojjetaa jedhan. Dhimmi siyaasaa kamiyyuu kan warra siyaasaati ka jedhan Meejor Jeneraal Abdataan raayyaa ittisaa iddoo hundaatti bobba'ee hojjechuu qaami ittisu hin jiru jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaaseera. Bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa godina Beenchi Shakkoo aanaa Gurra Fardaa keessatti eenyummaan keenyaan haleellaan nurratti raawwatama jechuudhaan manneen barnootaa keessa kanneen buufatanii jiran ammas yoo ta'e wabii hin qabnu jechuudhaan sodaaf yaaddoo keessa jiraachuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Haleellaa kanaan kan nu jalaa ajjeefaman 41 malee akka mootummaan jedhutti 31 miti ka jedhan jarreen kun namoonni manaa fi qe'ee gadhiisuun godaanan 7,000 ga'uu jedhaniiru. Torban kana barumsi waan jalqabameef mana barumsaa keessa buufanne keessaa ba'uufis dirqamaa jirra jedhan. Waajjira nageenyaa naannoorraa hoogganoota 4 aangoota gandeeniif hojjetoota mootummaa dabalatee harka keessaa qabu ka jedhaman namoonni 54 to'annaa jala oolchuusaa bulchiinsi naannoo beeksisee jira. Kanneen ajjeefaman 31 ta'uu qaama nageenyaa hundaarraa mirkanii arganneerra jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Mootummaan Itoophiyaa dhalattoota Amaaraa kanneen biyyatti bakka adda addaa keessa jiraatan irratti haleellaa gaggeeffamu akka dhaabsisuuf hiriira gaafatu gaggeessuuf ABN waamicha dhiyeessuusaa beeksisee jira. Onkololeessa 18 bara 2013tti hiriira waamame kana kaayyoo farra nagaa fi itti gargaaramuu humnootiin barbaadan akka jiran kan ibse mootummaan bulchiisa naannoo Amaaraa eehamas hin qabanii jechuun hubachiisee jira. Hiriira kana sa'aatii kanatti gaggeessuun humnootii bulchiisa naannoo Amaaraa keessa nagaan akka hin jiraanne fedhaniif ulee yookaan dullaa akka kennutti lakkaa'amaa jechuun bulchiisi naannoo Amaaraa beeksisuusaa Asteer Misgaanaw Baahardaarirraa gabaastee jirti. Fakkii kaasuun beekamaa fi dooktorii kabajaa akka ta'an Looret Lammaa Guyyaa har'a du'aan boqochuun isaanii beekamee jira. Wal'aansa fayyaa argataa akka turan aartist Lammaa Guyyaa umrii isaanii 92tti du'aan kan boqotan yoo ta'u waggootii darban 65 keessatti fakkii 10,000 caalaa gogaa reettii irratti kaasuun dinqisiifannaa horatanii jiru. Hojiiwwan isaanii kanas waaltaa ogumaa kan Bishooftuu keessatti banataniin daawwachiisaa turan. Sirna awwaalcha isaanii kamisa fuullee keenyaa kan gaggeeffamu ta'uun ibsameera. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii biyyattii keessatti nagaan akka bu'uuf dilbata kaleessaa iyyatanii jiru. Afrikaa keessatti heddumina lakkoofsa uummataan ka beekamtu Naayijeeriyaan torban 2 mormii gaggeeffame hordofee saamiinsa gaggeeffamaa jiru dhaabsisuuf aangoonni yaalaa jiru. Buhaariin akka jedhanitti kanneen Leegos keessatti nagaan hiriiranii lubbuu ofii dhaban kan ilaaleen gaaffiin gama seeraa dhiyaachuu qabaa qajeelfama jedhu nan deeggaraa jedhan. Kana malees humnootiin nageenyaa ajjeefamanis akkasuma jedhu. Hokkara guyyootaaf gaggeeffameen kanneen qabeenya ofii dhaban akkasuma seeraan ilaalamuu qabaa jedhaniiru. Kana malees uummanni guutummaa biyyattii keessa nagaaf obbolummaa akka jabeessu Buhaariin gaafataniiru. Magaalaa galma mootummaa Angoolaa Luwaandaa keessatti dhuma torban darbee hiriirri mormii mootummaa irratti ba'amee hokkara uumameen yoo xiqqaate namni 100 hidhamu
aangawoonni gameeyyiin kan mootummaa dilbata kaleessaa labsanii jiru. Poolisiin hokkara dhaabsisan gaaza himimaansuu hiriirtota irratti gargaaramuun tumanii hiriira nama 2,000 hirmaachise sana addaan facaasan. Hiriirtonnis waan adda addaan gargaaramuun daandilee ka cufan yoo ta'u alaabaa biyyattii gubuu isaanii dhaabbati oduu Ajaans Firaans Pirees beekseera. Hiriirtonnii fi gaazexeessonni waa'ee hiriira kanaa gabaasuuf ba'anis hidhamuun beekamee jira. As gara Yuunaayitid Isteetsitti ennaa deebinu seenanni Yuunaayitid Isteets torban kana kan pireezidaant Tiraampiin dhiyaatan Koonii Baaret mana murtii olaanaaf mirkaneessuuf jiru. Qalbiin uummataa immoo filannoo pireezidaantummaa gaggeeffamuuf torban tokko hafeetti qabamee jira. Joo Baaden pireezidaantii ta'uuf sagalee uummataa funaaname sadarkaa guutuu biyyaatti dursaa ka jiran yoo ta'u kutaalee wal falmisiisoo ta'an keessatti garuu falmii cimaa deemaa jira. Sammuu namoota sagalee kennan hedduu keessa garuu dhimmi jiru dhukkuba COVID-19 ittisuuf tarkaanfii fudhatame irratti ta'uun beekameera. Oduu ispoortiitti ceenaa sora. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa olaanoo Afrikaa Confederation Cup jedhani barana kilabii Morocco RC Berkaanet kilabii Masrii Pyramids 1-2 moo'atiin wancarra fudhate. Berkaanet takkumaayyuu dorgommii akkanaan moone. Dorgommii tan ganni dabri jalqabanii kilaboota Afrikaa olaanooti irratti wal dorgomu. Goolii Berkaanet tana Soofuu Daayot galcheef. Akkanaan kilabiin Berkaanetuun dorgommii Afrikaan Super Cup jedhani irratti dorgomte. Shaampiyoonaan Super Cup ka ganni dabre kilabii Zamalek kilabii Masriiti. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa keessa obboleeyyan dhiiraa dorgommii kubbaa miilaa kilabii Xaaliyaanaa keessa taphatan lama Lorenzo fi Robertoon tapha irratti walitti maranii goolii walitti galchan. Lorenzoon namgana 29tti Xaaliyaanaatti kilabii Naapoolii taphata. Robertoon namgana 26tti kilabii Xaaliyaanaatti Benevento keessa taphata. Tapha kilabii isaanii irratti walitti maran goolii qaraa obboleessi Maandaa yookaan ammoo obboleessi xiqqaa Robertootti galche. Namni kun dorgommii kilabii Siiriyaa tan keessatti tanum qof goolii galfate. Galchee jennaan gadi taa'eetiin gammachuun harqee boo'e. Boqonnaa baanii jennaan ammoo goolii galchee guddoo gammaddaa tullee obboleessi hangafa irratti goolii galchee garaan nan gammannee jedhe dubbate. Obboleessi isaa hangafi Lorenzo illeen xiqqum jala miil dhaabateetti goolii tokko galchee taphii walqixxe ta'e. Dhumma irratti ammoo kilabuun obboleessi hangafa sunitti 2-1 moo'e. Seenaa dorgommii kilaboota Xaaliyaanaa Siiriyaa keessatti tan waliin marroo lama qofa obboleeyyan dorgommii kilabii irratti walitti maran. Ta dura barkum 1949 keessa gaafas obboleeyyan biyya Hangaariitti walitti dhufee waliin taphate. Ameerikaallee dorgommii NFL National Football League liigii dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa itti jiran. Torban torbeessoo keessa jiran. Kalee qof taphedduu taphatan. Kilabii Washington DC ta maqaa jijjiirattee ammaan tan Washington Football Team garee Dallas Cowboys 25-3 moote. San Francisco 49ers New England Patriots 33-6 moote. Kansas City Chiefs Denver Broncos 43-16 moote. Akkana jecha marroo 18 taphatan. Arramoo Chicago Bears fi Los Angeles Rams itti waliin taphata. Dorgommii kilaboota English Premier League illeetti jiran tapha kaleetiin Southampton Everton 2-1 moote. Wolves fi Newcastle 1-1 yookaan ammoo lanqaansoo jigan. Tapha guyyaa dheengaddaatiin ammoo Liverpool Sheffield United 2-1 moote. Crystal Palace illeen Fulham 2-1 moote. Kilaboota addunyaa gugurdoon namni biroonaaf jedhaniitiin namni baay'eetiin daawwachuuf jiraachuu baatullee xiqqaatu guddattu dorgommii ittum jiran. Oduun har'aaf qabnu kanuma. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Waraanni addaa Oromiyaa akkumaatiin jedhanitti torban dabre keessa Naqamteetti ijoollee 4 fixe. Ajajaan waraana addaa Naqamtee Komaander Girmaa Abdiisaa miseensa abbaa torbee 4 irratti tarkaanfiin fudhatamee jedha. Jara kunin akka jechisaatti nam 37 Naqamtee keessatti fixan irratti itti gaafatama. Nakoor Malkaatti erge. Magaalaa Naqamtee kutaa bulchiinsa Qassoo keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkololeessa 13 bara 2013 naannoo sa'aatii 5:00 ilmi koo Isiyaaq humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin na dura ajjeefamee jedhan abbaan isaa obbo Zalaalam Tamasgeen. Mucaan koo Isiyaaq Zalaalam jedhama. Barataa waggaa sadaffaa Wallaggaa Yuunivarsiitii Elektirikaal Injineeringii barate. Ani hojjetaa mootummaa jijjiiramee gara Finfinneetti yeroo darbe deemuudhaan mana kaafee maatii taatee naannoo Finfinneetti galee mucaan na bukkee ture achi mana barumsaa waamamee nama tokko tokko mijeeffadha jedheetu gara kana godhe abbaa torbeetu jedhanii jiranii mucaan barataadha. Ijoolleen kun sabeetti gaafa maatiin naqee ilaalu tokko kamiiru bakka eessi mucaa namaa daa'imni dhala deemaan biyyaa barii abdii biyyaa ta'udha. Ada jedhamu ijoolleen kun abbaa torbee kan jedhamu bifa isaanii beekan nama dhibu keeziidha kaasanii amma barattuu galanii jiranitti ragaa mana barumsaa qabu. Mana barumsaa keessaatii ta'anii fi sababa COVID-19 sababa kanaatiin ragaa manatti galanii ta'an irraan kana fi
leenjii meeshaan qabanii leenjii waraanaan qabanii. Maayini sababi isaa? Isaan yeroo dargaggeessuma karaa irratti arginaan yookaan keessatti arginaan biqiltuu laagata. Ani waanan jedhee biraa jechuudha. Reeffi guddaa namni akkasiin qaba jedhamee namni nagaan ta'ee eegalee qabee biyyattii gaafatee deemaa jechuudha nama hin jiru. Namni obbo Haayiluu jedhaman immoo ilmi isaanii Raaguweel Haayiluu jedhamu haala suukanneessaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatiin dargaggoota kanneen biroo waliin jiran faana akka dura ajjeefame kan isaan dubbatan. Haala keessa jiran yeroo ibsanis akkasitti dubbatu. Ija koonna jaamii haadhoo tokkitti koonna barnee qajuuraa ture bakka ari'amaa ture amma bakka tokkitti koonna maal jedheen sitti maanoo waan an jedhee sitti muyyuu hin qabu maalan jedhee sitti maa. Yeroo dhukaasni banamu naannoo sana dhaabbatee ilaalaa turuu kan dubbatu namni Abdii jedhamu ammoo haala magaalaa Naqamtee kutaa bulchiinsa Qassoo mana barumsaa qophaa'inaa Qassoo fuuldura ture haala kanaan kan inni ibsu. Ijoolleen keenya rukutanii morma isaanii kan akka hin taanetti iddoo gara 3-4tti gargar baasanii meeshaan waraanaa eega rukutanii booddeen qalanii. Eenyu jedhamu ijoolleen kunii? Tokko Heenati Yaanii jedhama, tokko Raaguweel Haayiluu jedhama, tokko immoo Fitti Zalaalee jedhama, tokko immoo Raarsoo Kabbadee jedhama. Isa tokko gaanuma naannoo kanaa miti naannoo iddoo isaa wallaalle. Yeroo sanatti maayini wanti isaan gochaa turanii qaamni nageenyaa bakka sana maaliif kan dhaqee? Ijoollee kana gaasaan taargeetti keessa gahuu kan barbaadaniif takkaakuu qabuma sababa wanta qabanii barbaadan. Reeffi dargaggoota kanaa jimaata sana galgala bakkee bulee jedha dargaggoon kun. Sanaan booda sanbata duraa jechuunis onkololeessa 14 bara 2013 akka maatii fi firootni isaanii fudhatanii awwaallatan kan dubbatu Abdiin. Hoogganaan humna addaa poolisii Oromiyaa reejimentii Naqamtee Koomaandar Girmaa Abdiisaa komii gama maatiin dhiyaatu kanarratti yeroo deebii kennan akkas jedhan. Torbeedhaan karoora du'aa baafatanii uummata torbeedhaan ajjeesanii uummata ta'uu ture. Kana keessatti namoota kana dhagaa hedduu badanii fudhuu barbaannu qindoominaa uummataatiin heerummanni nuti hin dhageenye akkatti opereeshinii qindaa'e goonee opereeshinii guddaa gaggeeffameen namoonni tarkaanfiin irratti fudhatameera jechuudha. Erga Shadeenii fi abbaan torbee wali gargaaree uummata Oromoo magaalaa Naqamtee keessaa bachiisaa ture irratti hundaa'eechi. Namoonni kun beekamoodha. Uummata magaalaa Naqamtee sirriitti beekaa hanga ammaatti xiqqaate waggaa lamaan kana keessatti magaalaa Naqamtee keessatti nama hanga gaddaatti kan du'ani heeruu qabatamaadha. Tarkaanfii biraallee fudhachuudhaaf otoo qophiirra jiranuuti. Otoo poosti godhanii nama doonsaattuu jiranuu qophiituma irratti jiranuuti heeruu manni nuu kanneen Koomaandar amma maatii isaanii yeroo dubbisnu ijoolleen kun ijoollee hawaasa biratti fudhatama qabanii quuqama qaban irraan kan ka'e kan tarkaanfiin irratti fudhatame malee ijoollee rakkoo qaban miti jedhu maatiin kanumaan wal qabatee immoo tarkaanfii osoo hin fudhatiin dura qaamni nageenyaa ijoollee kana qabee seeratti dhiyeessuu hin danda'u ture bakka sanatti tarkaanfiin fudhatame suukanneessaas ta'uudha kan himamaa jiru maaliif qabdanii seeratti hin dhiyeessin? Namoota naamusa qabanii namoota uummata biratti fudhatama qabu kan jedhamu fakkeenyuma yoo karaa mucaa Raaguweel Haayiluu sun namoota 37 kana keessatti guddaa nama fudhatama qabus miti kana uummanni magaalaa Naqamtee dargaggoonni magaalaa Naqamtee beeku kan biraa immoo tarkaanfiitu kanneessaa maal kan jedhu dhugaasa hedduu jara gidduutti gaggeeffamu gidduutti kan olaantummaan irratti argame malee kan ta'uma keessatti qabame miti baay'ee falmanii baay'ee rasaasa hedduu irratti dhukaasaa turan garuu kana keessattidha yeroo dheeraadha waraana gaggeeffamu gidduutti mana keessatti marfamanii jarri bakka itti qopheessaa turan irratti kan tarkaanfiin irratti fudhatan. Ro'anii dhokatanii uummata keessatti hin deemanii uummata ittiin ajjeesanii 3 fi boombii 2 meeshaan addaa jira. Kanaa wajjin kan jarri qabaman. Reeffa ijoollee isaanii fuudhanii akka isaan hin awwaallanne maaliif dhorkate?